Waxabajjii 17 akkam jirtu daawwattoota keenya oduu yeroo kana isinitti himna oduu waliinan Geetoo Lamaayyooti. Finfinnee fi naannolee ja'a keessatti dhibeen maariyyee jaldeessaa mudachuu gabaasni akeeke. Magaalaa guddoo biyyattii Finfinnee fi naannolee biroo ja'a keessatti dhibeen maariyyee jaldeessaa akka mudate mirkanaa'uu gabaasni dhaabbata International Medical Corps jedhamu waxabajjii 13/2025 baase mul'iseera. Haga waxabajjii 10tti magaalaa Finfinnee dabalatee naannolee akka Oromiyaa, Amaaraa, Jiddu Galeessa Itoophiyaa, Hararii, Sidaamaa fi Kibba Lixa Itoophiyaa keessatti namoonni 18 dhibichaan qabamuun kan mirkanaa'e yoo ta'u, lubbuun nama tokko darbeera. Kunis du'a galmaa'ee gara 500 ol guddiseera. Daandiin qilleensa Itoophiyaa sababa waraana Israa'el fi Iraaniin wal qabatee balalii Finfinnee gara Teel Abiibitti taasisaa ture adda kutuu beeksise. Daandiin qilleensa Itoophiyaa ibsa kaleessa waxabajjii 16/2025 baaseen sababa waraana Israa'el fi Iraaniin wal qabatee balalii Finfinnee irraa gara Teel Abiib gidduu taasifamaa ture kallattii lameeniin haga waxabajjii 22/2025tti akka addaan citu beeksiseera. Itti dabaluun daandiin xiyyaaraa kun rakkoo mudate kanaaf dhiifama gaafachuun maamiltoonni waajjira tikeettii daandii xiyyaaraa Itoophiyaa dhiyeenyatti argamu akka qunnaman gaafachuun daandiin xiyyaaraa kun yoom balalii akka eegalu odeeffannoo haaraa akka kennu ibseera. Israa'el fi Iraan guyyoota 4 ol lola keessa kan jiran yoo ta'u, haga ammaatti gama lachanuun lubbuu fi qabeenya irratti miidhaa guddaan qaqqabeera. Gama biraatiin lola Israa'el fi Iraan gidduutti gaggeeffamaa jiru kana irratti pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp karoora Israa'el dhiyeenya kana hoggana olaanaa Iraan Ayatollah Ali Khamenei ajjeesuuf baaftee humna sagaleedhaan kuffisuu qabaniin dhorkuu qondaaltonni Ameerikaa 3 himuu isaanii gabaasuun keenya ni yaadatama. Oduu keenya ittaanuun gareen biyyoota 7 gara Israa'el jirra jechuun ejjennoo isaanii beeksisaniiru. Gareen biyyoota badhaadhanii 7 kan G7 jedhamuun waamaman lola Israa'el fi Iraan gidduutti godhamaa jiru irratti ibsa baasaniiru. Ibsa ejjennoo waloo mul'isu sana keessatti nuti gara Israa'el gorraa jedhaniiru. Hooggantoonni garee biyyoota industiriin guddatanii sun dhuma walgahii sanaa irratti Iraan tasumaa nukleeraa horachuu hin qabdu yoo jedhan, Israa'el ammoo mirga ofirraa ittisuu qabdi jechuun gartummaa fi ejjennoo isaanii ifa godhaniiru. Biyyootni garee sanatti miseensa ta'an Ameerikaa, UK, Faransaay, Xaaliyaan, Kaanaadaa, Jaapaanii fi gamtaan Awurooppaati. Jarmaniin dhaabbatamuun keessatti wayita hirmaattu, Raashaan akkuma haala siyaasa warra dhiyaa wajjin qabduun yeroo garii G8 jedhamu irratti hirmaatti. Yeroo garii immoo keessaa ishee hambisu. Gareen dhimmoota siyaasaa fi dinagdee irratti xiyyeeffatee ijaarame sana barana kan hooggantu Kaanaadaadha. Hooggantoonni biyya miseensa garichaa kan ta'an Kaanaadaa naannoo Kanaanaskis keessatti waxabajjii 15 haga 17/2025tti walgahanii turan. Kaleessa Iraan nukleeraa akka tolfachuu hin qabne akkasumas lola amma jiru kana keessatti gara Israa'el akka goran waliif galleera jechuun ejjennoo isaanii beeksisaniiru. Har'ammoo dhimma daldalaa irratti kan xiyyeeffatte mari'ataa oolan. Doonaald Tiraamp dhimma rifachiisaan qabaa jechuun walgahii sana gidduutti dhiisanii gara biyyaatti deebi'aniiru. Kan argaman Jarman, Kaanaadaa, Jaapaan, Faransaay, Xaaliyaanii fi UK ture. Barabaraan biyyootni biroo akka taajjabduutti kan waamaman irratti argaman jiru. Oduu keenya xumuraatiin Iraan ganama har'aa waajjira Mosaadiin barbadeessee jette uummatni magaalota Teeraanii fi Teel Abiib gadhiisanii baqachaa jiru. Israa'el fi Iraan erga jimaata darbeetii samiirraan abidda sibiila walitti furguggisuudhaadhuma jiru. Har'a barii misaa'ilota 30 gara Teel Abiibii fi magaalota biraatti furguggiftee bakkan yaade ga'eera jechuun beeksiste. Ajajaan waraanaa lafoo biyyattii bakkoota Israa'el murteessoo fi tarsimoo ta'an irratti meeshaalee fagoo deemaniin haleeluun jabaatee akka itti fufu Teesniim Niwus jedhamu natti himaniiru jedheera. Maddi oduu Raashaa Sputnik fi televezyiiniin Almaadiin jedhamu haleellaan misaa'ila ganama har'aa sirriitti maniisaa kan argatedha jechuun gabaasaniiru. Iraan rokkeetta furguggisteen waajjira guddicha dhaabbata basaasaa Israa'el kan Mosaad jedhamuun beekamu Teel Abiib keessatti dhoofteetti. Herziliyaan bakka hojii basaasaa Israa'el guddaa keessatti hojjetamudha. Isa daakuun godhee jechuun gammachuun ibsataa jirti Iraan. Kun osoo kanaan jiru lammiileen biyyoota lamaanii magaalota gadhiisanii ba'aa jiru. Israa'el fi Ameerikaan Iraanotaan magaalaa Teheraan gadhiisaatii dafaa ba'aa jennaan erga dheengaddaatii uummatni toora galee yaa'aa jira. Magaalaa sana keessa ba'uuf yoo xiqqaate sa'a 14 gaafataa jira jedhama. Sababni isaa baay'ina namoota baqachaa jiraniin karaan waan dhiphateefi.
Teheraan keessa gara nama kitila 9 caalutu jiraata. Iraan mataan ishii lammiilee Israa'el Teel Aviv keessa jiraniin gadhiisaa ba'aa jennaan isaanis baqataa jiru. Israa'el kaleessa ajajaa waraanaa Iraan kan dhiyeenya bakka buufaman ajjeeseeraa jetti. Basaasota Israa'elii hedduutu akka Iraan seenan himamaa jira. Iraan immoo lammiilee ishii Israa'eliif basaasu jettu qabachaa fi ajjeesaa jirti. Egaa daawwattoota keenya oduu keenyaarraaf qabanne kanumaan goolabneerra turtii gaarii qabaadhaa.